ergite keessaan santu na aarsee ani miira keessa seenee akkas jedhe. Zirru seese. Waa kasaarreef dishaa. Karaa gazaartan nama gazaartanii siifaf dishaa illee. Badde kaa. Nama kasaarsan maal ta'a kun hummun. Nama ndini jedhutti sharika taatee akkasitti nama oduu fuudhutti sharika taatee kasaarti. Oduu maal fuuturee atillee miidhaa gubbattaa soittee isiillee miira keessa galtee aartee waan sanatti fakkeessa jennaaniin nama duraan kiisiin goose si ergite normaal noosin. Dumaashi kiisiin giisuun ka duraati moo ka ammaati? Ammaati miimaanii waan akkasii. Ka ammaati miti aboo ramadaana jirra ammaa soobdaati watisha. Minaare ani jaaladhaa minaare. Koi. Dumaashi. Wayyee. Kiisiin giin ka ammaa ture moo ka dura asiin duraati? Rabbiin ummaati ya bareedduu sana duraa fuudhu ka duraaniiti. Kakatin ati. Innaa yana naman tanga. Laasi amana bu'a kakatin malee si amana. Kisingin. Kalama ka katteta akkanuma as keessuma si dhungatu. Bagana dhungate haa maalitti haara qabdaa? Maaree santu na aarsu dhungate akkamiin aarsu sun namatti jaalatu. Wallahi na jaalatta miskiina wallahi na jaalatta goggoyduu na goota kokkaa na jaalatta. Goidu. Allah disha mafalte tu terra wallahi. Video mana? Video wallahi ifanin tur. Bari te bar. Akan sirri. Bari nuburan bari ne kana. Video mana? Amma ana kamane tinci jiraarra video di sinu rati. Video si anne rubbiye mana fatti yoka atuma wala garra bani me garantane walu banne ati foto na ergite mira keessa galiyan ille. Abdisha wallahi agarte mi. Me kisena surasa sitti erge kam mal daga beje. Ba eta karifat. Banna bilbileetiniin bara kana goote abbo maal shi godhe ma biyaansi nama fi yaaddu isin ma akkas na goote beet achumaan sossobe suuraa illee na erge beet ayin illee argee jira. Rabbi sodaadhu. Dhugaa rabbi suuraan miira keessa nagalchee anu yuusu qaba dabbo maal jechuu wanni kun. Inni immoo mara qaaree mikii deemtee ramadaana kanaan akkas gootee naan jedhe. Abboo kun akka duraati. Hojii tee nyaaddooti haa. Hojuma tee nyaaddu fatishaati. Maaliif itti ergita abdishatti? Ati akkamitti ana miira kiyya naan hedduu suuraa akkasii akkamiin na ergita nama waliin turre anaafatti. Bagagaa. Angamta kee garaa si gubata digite akkasitti faatochi suuraa tentee robbaa bakkee cinaa beesse. Deega. Faatochi ofiirra kaa'atte ana irra kaa'atte ati akkamitti saasan isii ol gootan na ergitati. Barin boojjite dumaashi haadha raawudhiisi baay'ee gubatee. Gootan na ergitaa nama dumaashi lubbuyyee. Si Fati namni bilbila sagaleen keessa nara xiqqaatti na deebisime. Video deebisime jedhiin mee ani yaadillee. Amma kamaleen ciisu jira wallahi. Abdiin deebisaa qoye gaseene. Seeni baasi ani situ miira keessa na galchee akkas godhee suuraa hin taane na ergitee na dubbachiiste afaan kiyyaan. Waan baay'ee. Beekaa jetta. Wallahi baay'ee takka gara. Abdishaa galche kaamma. Video irra deebisi. Video kamaleen ciisu jiraan siin jee baramma. La. Atiram. Video bani. Video dhiisi ka bakkaati nurra maal ta'e kun. Arguu fedheeti maa arduma gargar deemnaa dhaabooda wayi wala garraani ani argitee akkaan tisiidha wal dhabne anaaf isiin ani amma kan yaade sanii miti ani kan yaade akkam suuraa kana ergitee aare nama jaallatu isiin Abdisha salaamu alaikum. Alaikum salaam dumaashi. Hogguu inni ta suuraa isaa irra baafattee faatochi fi shirgodhee taa'u san. Anillee waas argeen ture natti erga waraabanii akkamitti Porfaayilii isaa irra kaattee dumaashaa footeetti ittiin qaanfattu naan jedhan yayyoota akka argeen ture anillee. Akkana. Suuraa hoteelaa viidiyoo suurota akka jiru. Didi suuraa Paakistaanii, Indoneeshiyaa tokkochi isaa namni mucaa gurraacha tokko jaalalleesiiti. Kan farii keessa dhungata kana mulumaa godhuun tuffiidha moo? Kan farii keessa dhungata duuba eessa dhungata kan farii dhungatu. Akkana sirreessee Oromoo sagalee nuu ta'a dhumnerra. Wallahi Abdishaa das na yadda wallahi baraatusa.
Kamparii dhungate eessa dhungate wattareetu qoy konka amma walumaa gala isin amma isin martuu akka faala wal hubattanii isin garuu atillee dumaa ishee rakkoonti manni beektaa nama duraan jaalattee akka itti kiisingii gogosan san fuutetti erguun bakka baay'ee onnee nama cabsa beektaa sun caba onneeti. Wallahi garana gube fatii kana garana gube wallahi garana gube na affeele diga dafana kas. Maal godhan? Atillee gubde. Ani bakka egaa video sana terge jiddu wallahi fatishaan likin jiru arkeen jira wallahi. Orga suuraa san arge likin jiru. Amma dhugaa yoo dubbanne wallahi hawale samne amma addi shaakam. Ariya kana gaafa suuraa san arge atu beektu. Kataan taanii foo akkasin lolu kataan mallana dungochuu foo akkasin lolu maalayyaa gisee taan arge keew jechuun ammaga. Keew jechuun ammaga. Amma dumaa ishee arge. Argeetu sila wanni kun idiiti dhamummaa laatu maashin shira akkana kana idiitiin beeytu wanni kun dhugaa. Soomana kiyya akkamitti akka olana beeka guyyaa san. Akkan keew jechuun ammaga. Maaf kana hunda narra godhumnati. Wabi adamana fakkachuun ammaga. Gatiin fi wachi inti baasi fuuldura deemuun ammaga. Shishe. Wagaga si gubee qofaan gana gubte. Nga maddaami ati gadda kiyyatti. Mashallah. Kajalala beeku bagasi qofan ta'ini qaba. Ayyaani si taanaan maarri ani leesan tun aarsii akkas godhee bakka. Lakki sin aarsin. Ati guuka si faatoochii fi shirgootee inumaa suuraa tanteerra kaayyattee. Fatishaaqee. Dabbo. Tanumana dandeessu fuudhigaa. Uguun isin gabbattuudha. Humna sitillee waan qabu marteef jala na keessa. Masaanuu tanuma. Isin jalaan taa'u jira bar. Dalagaanti jamaal. Ani yoomin galchee mucattiin ofii pippee profaayilii kiyya godhatte ani maaliif lakkasafa. Dalagaanti jamaaliin jee baran uguuti laayifirra jirtu baran suma jala deddeemuudha. Dalagaa biraan qabu ani. Ani maaliif gidduu jaraa hamaan abba maal jechuudha qoy maal jechuu fette qoyatti enu Madiina maal jechuu qoy. Jirana qoy maa isin qoy maa walii kayriyaan jirana ijoollee tana lamaan gidduu taa'an yoo araarse rakkoo maal qaba intal. Ani rakkina jiraa wal bakkiisuu jira isillee miidhagee. Dumaashi miila fageeffatteetti akkasii suuraa sana erguun qorratu isii ilaalee beektaan achirratti murteesse. Anillee rifadhe dumaashi suuraa san innillee na ergee beekta boodaan bar dumaashi akkana taateen beeku akkatti qamaa jirti illee waan kanatti illee beeku suuraa wallaala suuraan subhaanallah dhiisme anuu baay'ee rifadhe anuu baay'ee rifadhe micaa diimaa xiqqaa tokko akka ati goote sun ajaa'ibe. Gurraacha. Hantuuta boolla afaaniitii baay'ee afaan isii keessa jira. Bagatti beeknee hinaafa. Namni hinaafa wanto asaasarra ilaalu. Wallaahi waan akkasiin erguun akkamiin maa barbaachisati miira keenya hedduu. Baga. Akkoo. Garaanta biraatu sitteera. Araara dumaashi waan akkasii amma isin waan goota ina amma isini haga danda'ametti obbolummaa rabbii illee cimsaa. Akkana kunu narraattiim Oromoo tana wallahi narraattiim akka arrabooda suurumatiyyaaf suuruma fatiitu postuun gone bichinaattiim tabiraadis tabiraa isa wala garraa minaaf ni baasalaama sanuma bichinaattiim. Ayyee ittimiif abdii bakka ittimiif. Wala ittiim abdishaa. Dumaashi ittimiif. Akkuma baleessa xiyyaaltitti naaf dhaabbaduuti. Ati itti limin abdishaa naatti himu usati aamus. Ana nagaa kana waliin gargar deemuu hin qabnu. Arraba akkanaatti waliin gargar deemuu hin qabnu. Afaan nagaatti waliin gargar deemna. Akkana ashoomin jecha jee amma. Jecha hin jennee bara. Haadhin natti mufatiin akka wanniitti akkanatti gaarrifattee nan laalin. Aaraan sigaarrifachuu wayii jaartii waliin nu tokko moo jaarsaa waliin nu tokko bareedaa akkas ture shummee. Abdishaan irraatti migaammata fi Oromootan. Jechuudhaan amma maali beektanii dhugaa rabbii Oromoon tunuun sobdi malee akkasin lamaan gargar baatan hin feetu jedhe. Gargar ba'uu jechuun bari namni wal dhiisuu qofaa miti hin beektame. Namni hojii jiraachuuf yookaan wal bira jiraachuu wajjaasee fi miti garuu akkaataan isin Oromootan amma isitti deebuu qabdanii osoo bifa isin gargar ba'uu hin taane taanituun hiree rabbiiti.
taawal wal bira ga'uu keessan sun qooda rabbiiti garuu immoo walitti aaruun qabdanii akkuma dura dhuftanii taphachuu qabdanii anillee isin qixxeen seenaa innillee dhufa atillee dhuftaa akkuma ammaa kanatti jechuudha. Ni dhufna sana akka obbolummaa wallahi ni dhufa hogguu isin jirtan ni seenaa nagalcha akka obbolummaa qofallee taphannee ni deemna bas immoo ni wanti ni sirraa barbaade abdisha salaamu alaikum wanti ni barbaade indiifamaa wajja ka'eettuun ijoolleen obboleeyyanii kuno obboleeyyanii dhageewu jiranii isaanis atitti himta obboleeyyanii ijoolleen ammoo suuraa saatii fi suuraa arafaat arra booda namni poosti godhee gaddisu barbaada xiyya qabaa narraattidhaan. Niftu jedheen. Itti mi'aati ofii keetti ammuma itti misi dhagaarani. Oromoo dhagaani. Si eegaarani dubbatu. Oromoo salaamu alaikum. Oromoo qaqqaalii. Oya koi Oromoo jaalalaa. Koi dumashi narifatini koi dumashi koi bar. Yaami fati Oromoo yaamiif Oromoo. Yaami itti mtufuma. Oya ka an yookaan isin duubaan bar akka isin biira la abdisha hin bayin ayye majet yaami fi ati Oromoon kayrii namaa hin barbaaddu hundi si shira qabdi waan ta'eef kallee walli waa Oromoo dhiisaa akkan isin lamaa walii galaatu maani obbolummaa mallee taatu waan beetaa isin lamaa walii galaa malee dhiisaa manni waan fidaatu man daawannaa isii irraa fudhachuu qaba daawannaa irraa fuudha akkas jettaami lubbuyyee naan jeen kayaa qashta qashummee obboleessa kiyya qaalii fatisha waan nyaattee sareen Mugoti lubuyyee naan jette kana onneen 50 deeyti bara maal taa'ee lubuyyee naan jeen sawaan teef maali ni beeyta dumaashillee miti abdishaa mangisti maali ni beeyta wanti jiru dumaashi manaan jedhu dumaashi la takkafa wanti jiru maali ni beeyta amma yoo naaf inni kun obboleeyyanii jennee miidiyaa kanarratti osoo Oromoo tanatti ni min deemne bodu ganama suuraati yaaftasaa poost godhanii isallee jaartii isaatti aartii anillee fireendi xiyyeelatti aaraa jechuu gaariin dhufuu jechuu jiruu teenyaaf jireenya isaa keessattillee maqaa isaatiifillee gaarii miti wanti itti dhaamtu gaarii miti akka suuraati yaaftasaa poost hin godhe attanumaan barbaada tabiraan naaf inni baasalaama isa godha gara amma Oromoo yaami Oromoo dhagaa fi amma dubbadhu mee amma dhagaanii. Sila isin duraanuu osoo fireendi qabda wal jaalattanii uummata ajaa'ibaati na ajaa'ibaati. Isaan ergaa turte maal godhaan maal amma baay'ee. Maaliif jedhu ani dhagaye an dhugaa rabbi bara balkaaba kunoo yoo ani viidiyoo tiyatanii namaa jaaseellee dhageewuun ooltan akka namaa jaaseellee dhageewuun ooltan eegumaan inni miidiyaan rabbi akkas jebooda wallaahi billaahi tallaahi kaan ammoo suuraan itti erge aariifin itti erge isa dura jirti san. Sanammoo eeganni ajjecha san jebooda kuna nama wajjaasoo jullee isa sanillee beekuun ooltan kichuu jaanii kichuu ni beeytanii. Kichuu kanarraa fudhate kichuu rabbi isaa haa kutu. Hayyee. Maaliif kutaboo? Akkan. Kichuu rabbi isaa haa kutu isa kanarraa fudhate. Hayyee. Bakka ati ofiidhaan fatishaan aaree bakka ati jedhee okay hayyee dumaashi. Kichuu tokko ammas aamishaa kajanin tokko ni beeytanii. Aamishaa illee fudhate lama qabi laalachitti. Isaan. Lamaanuma sani dura kichuu yeroo lammaffaa eegas. Heerume? Way waa cabnee Oromoo sagalee nuutaa dhumne hin jiru. Kichuuf aamishaan narraa fudhate kichuuf maqaan nama lama fudhatan. Kichuuf aamishaan kun warra biraati ati hummo calli kaati ofuma kee ati waa meeqa sitti meeqa. Amma haarawaati isaan. Warra midi kichuuf aamishaan kun amma haarawaa dumaashi warra amma dhufe. Amma laal wal sabnamoo dhugaa walitti himna abdisha. Dhugaa feena. Dhugaa feetanii mi? Asi jammar jiruuti yaa keessatti akka sobeetti illee beeku sabuufillee yeroo qabu jechuudha. Akkana. Waan ta'eef suuraa kaniin itti erge kaduraati jechuudha. Isa dura. Kaduraanitti waan ati tuuta aartee jennaa ineen awwaa isin dura. Kunoo kichuun dhufee jira wallaqa. Zirriu seese yankute. Nu jala jira warra balkaaba. Kichuu kee achumatti waliin kichuu citaa malee ani hin fedhu bakka ani hin deema maal godha. Kichuu maal godha. Amma wallahi nu jala jira wallahi nu jala jira. Nu jala jira. Kichuu humna dura wal jaalattani moo ka wal kiisini gootan sani dumaashi. Ani badaka haarawa wal jaalatani kichuu nama. La. Kichuu jechuu eegaan fatishaa dhisee bakka fatishaatiin buufadden jettu.
Kana kinu. Media irratti moo wala farratti wal beektan kichuudha. Media irratti illee wal dubbisnaa kan isaan illee waliif dawwallaa jechuudha. Jechuun lafatti inni eessa jiraata? Suudii. Alak shaklak galchoon. Way waaqa sarre maal jechuudha? Zani zinaatu kumataaf laban. Way waaqa sarre kasara. Badeka. Oi. Kofalle wallahi mashallah ra. Zirru sese Fatishanu. Ay gitu. Kichuki ya mo. Ay kichuki ya tukan ton tutukina. Wayo. Pincan na kami. Kasarre. Kasarre. Ate kichu ulang ivi. Ulang ruang masih kichu. La.